السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركه نهجر جرتو أمتك أشتي أمتك جاللا أمتك بجاء أكم جرته نجيني كسم بدأ الحمد لله رب العالمين أنس نجر جلة ربي هردفتوتك يا جلتو ما الفرد قبل ما سنين جدا أما اللي نجيب سارتني جبيني كيسان هم سأكون تفوفت هاتا وسنين جتشون جاللا جلتو ما الفرد قبل ما سنين جدا إجا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويرى وان قلبنا ما أبصى ملي ويرى وان رفتي ساملين أجنو والله ربي إنجهن ناجدو akka ilmoo namaa sammuun keenyas boqotee gammachuu lammii keenyaa arguu feena akka nama kamiituu jechuudha. Nuti akka nama kamiituu sammuu keenya firii godhee goonee jiraachuu barbaanna jireenya yookaan haala nuumi jechuu dide malee jechuudha. Hin dadhabne malee humna nu dadhabe malee jechuudha. Alhamdulillah ilaa kulli shay. Obboleewwan kiyyaa innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Obboleettiin teennatu Suudi Arabiyaa keessatti kan isin ajjeefamte jechuudha. Suudi Arabiyaa keessatti kan ajjeefamte. Ajjeefamni yeroo jalqabaatiif miti. Wanni nama mucayyoo tanarraa akka nama tokkooti irraa na gubee akka nama tokkootitti yoo hundumtuu qadara rabbiiti lallaba. Garuu wanni seenaa namatti ta'u mucayyoo tanarraa guyyaa kamisa darbite tana jechuudha. Oromoo koo na dhaqqabaa, lammii koo na qaqqabaa, imbaasii na dhaqqabaa, sagalee koo na dhaqqabsiisaa na ajjeesaa jiran na ajjeesuudhaaf karoorfatanii jiran jettee osoo isiin iyyituu osoon isiin viidiyoo waraabbattee gadi uf dhiiftee osoo isiin lallabattuu na ajjeesuu hedan jettee osoo isiin lallabtuu sanbata guyyaa qidaameedhaa ajjeesanii fi shintibeetii keessatti rarraasanii ilabar shintibeetii keessatti rarraasanii ufiif rarraaste jedhanii shintibeetii keessatti suuraa waraabanii viidiyoo waraabanii gadi dhiisan tokko irratti jechuudha. Tuffiinuuf qaban kun baay'ee nama gaddisiisa. Nam tokko iyyannaa isiisan keessaa nam tokko namni waa jedheen hin jiru jechuudha. Nam tokko namni hordofin jiru hattaa nama loogashiina keessaa itti ergattee jira. Nam tokko osoo iyyattu nafseen isii darbite jechuudha. Iyyannaa dirmannaa hin qabnedha. Wallahi maaliif akkana ta'an hin beekne. Sababni maaliif duutee jettanii komenteedhaan na gaafatartan namoonni baay'een. Maaliif ajjeefamtee maal balleessitee badiin isii maaliidhaa jettanii na gaafataa jirtan. Badiin isii wanni isii itti ajjeefamte bofa ajjeeste jedhanii. Bofa mana keessa jira. Warri isiin birateetti sun bofa mana keessaa qaba. Bofa santu du'eedhan. Bofa san du'e san situ ajjeese naan jedhanii jetti. Situ ajjeese jedhanii si ajjeesna naan jettee natti dhahdattee araya madaamiin jette. Mucayyoon tuni nama baratee nama kolleejjii baratee xumuree eebbifamee jireenya biyya keenyaa ni beektanii karaa seeraatiin karaa mootummaatiin baharaan dhaxxee osoo hin taane dhaxxee baddee osoo hin taane karaa mootummaatiin mootummaa karaa banee hin beekta Suudi Arabiyaatti baran qeerra deemee kan inni ijoollee daa'imman guuree gara biyya alaa Suudii Arabiyaa karaa seeraatiin ergeechuu karaa banee isaan keessaa isiin tun nama tokkodha. Dokumentii ofii lafa keettee carraan biyyaaf carraan isii carraa baqatteen hin haara galfan bofa kanaadha kan isii ajjeeste jedhanii. Garuu bofa tuyyuu du'ee warri bofa mana keessaa qaba bofa mana keessa sooran bofa kanaa situ ajjeese jedhanii sababa bofa kanaa bifa suukanneessaatiin rarraasanii viidiyoo waraabanii of rarraafte of ajjeeste jedhanii gadhiisan. Mucayyoon garuu guyyaa kamsaadha na ajjeesuu heda si ajjeefna naan jedhanii na ajjeesuu hedanii jettee viidiyoo waraabdee of dhiifte jechuudha. Rabbi siif haa araaramu. Rabbi nama jeennataa isii haa taasisu. Ahli isiitiif sabrii jajjabina isaaniif haa laatu. Wallahi Oromoo. Wallahi yaa uummata kiyya waan akkaan qalbiin nama cabsaa. Waan nama dhukkubsaa keessaa haadha isii bilbiltanii tarii namni dubbisaa hin jiraachuu danda'a. Haati isii sa'aatii kanatti mukatti hidhanii taa'an hin jiran.
mucayyoo haati tuni isiin tuni haga biyya Suudii deemte ji'a 3 reefi fireeshiidha. Haadha biraa baatee. Garuu haati tuni ijoollee 2 dhabdee du'aan jechuudha baran. Dhufuma isiisa afoo ijoollee 2 du'aan dhabde biraa jechuudha. Ijoollee 3 awwaalte jechuudha isii wajjin. Haati tun har'a garuu mukatti hidhanii waan mukatti mukaa wali qixxeessanii dadhabanii mukaa wali qixxeessanii hidhanii biraan ta'an jiran. Wallahi nama dhukkuba. Wallahi rabbiin harmee teenna sanii. Oromoo nama dhukkuba. Oromoo nama dhukkuba. Wallahi nama guba. Kun tuffiinuuf qabanii. Kan nama boochisu isii nafsee isii darbitee jirti. Nafsi isii baatee jirti. Ani kana hafeef hin boo'aa jira. Kanaafantu nama yaaddessa. Ufiifis sodaadhe. Si'ii jirtuufis sodaadhe. Isiin kuttee jirti akka marattu. Ufiif rarraaftee isaantu ajjeesee kuttee jirti. Hamma ammaatitti mootummaan kelmaa takkan dubbanne. Imbaasiin takkan dubbanne. Mucayyoon tun karaa seeraatii akka isaanirraa ishaaraa kennite meedikaala kaatee kan isiin deemte karaa mootummaatii. Mootummaan keenya akkamittiin gadi bahee dubbachuu dadhabe? Maaliif? Yoo kana itti gaafatamummaa kana fudhachuu hin dandeenye karaan banu maaliidha? Karaa seera qabeessi baname jedhamu maaliidha? Seerri ka jedhamu maaliidha? Yaa Oromoo iyyaa waliif iyya dabarsaa. Piliisin cadhisinaa bakka jirtanii eenyuun na dhagaa hin jedhina. Eenyuun na dhagaa hin jedhina. Eenyuun na dhagaa hin jedhina. Piliis akka wal dhiyaatanii dhiibbaa walirra taasisaa. Dhiibbaa karaa dandeessanii taasisaa. Gadi baa miidiyaa qabdanii uu jedhaa iyyaa. Biyya keessatti imbaasota biyya keessaa Finfinnee jirtu akka walitti dhiyaatanii. Gumaa intala tanaa takkaa nafseedhaan takkaan ammoo gumaan bahee mootummaan kuni seera qoqqobbii nafsee namaa gaafa nafsee lammii kiyya bahee itti gaafatamummaa fudhachuu isaa gadi bahee uummataan mirkaneessuu qaba. Argisiisuu qaba. Gumaa intala tanaa hin baatu taanaan boru rarraasuu osoo hin taane barmeeli guuranii bishaan dafaa ukaas zayitiif affeeluuf ta'an. Hin dhageettan boollee bullee harkuuf deemna jechuudha. Wallaahi nama guba. Bufa haywaanaaf. Nafsee haywaana hagana kabajaa nafsee ilma nama keessa qabdi. Nafsee keenyarra haywaanni hammana kabaja qaba. Kana jechuun imbaasota teen akka raqa du'ee radhi du'ee tuttuxullee jechuun akka raqa du'ee achi keessa ciciifti malee faayidaa waan akka hin qabne waan jila muranii arganiif waan waa hundumaa irra gahanii beekaniif kana godhani. Osoo waa takka suudaa imbaasii itti gaafatamummaa as keessa jira osoo jedhanii waa'ee duuba shakkan ta'e kana raawwatan. Yoo waa balleessitee kallee karaa seeraatiin gaafatan nafsee isiin baasan. Wallaahi yaa Oromoo. Astaghfirullah ya Rabbi. Wallaahi yaa Oromoo. Du'a hedduu duunee jirra. Cabnana hedduu cabnee jirra. Cabnana hedduu cabnee jirra. Dheengadda nama meeqatuyyuu mana hidhaa keessa walirra dhume jenaasni. Bar jenaasni kan ka'ajirre ummata jiraa wajjin barteessoo godhatanii haga har'aatti irra taa'aaraa lammiin keenya Suudi Arabiyaa keessatti. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Yaa lammii koo beekaa nu gaafadhaame akka sabaa kanaatti sila rakkoo jiraa nuti. Ummata asii achi darbetu dilii wayii dalagee rabbii sanirraan nurraa kafalaa jira. Maali diliin nu qabnu garuu? Mee hayyoota lafa bubbula akka asiin duraa nu gaafadha. Ana gaafiidha. Ummata asii achi darbe dilii wayii dalagee dilii sun nuun kafalamaa artimoo.
Maaliif? Ka hidhameet mo'unu, ka gorra'amunu, ka mormi murameet ittiin dannafamunu, ka ajjeefamee jinaasni gubatunu. Maaliif? Rakkoo baqannee, du'a baqannee, du'aaf rakkoolee akkaatee nu faana. Maaliif? Du'a baqannee, rakkoo baqannee. Maaliif nu faana baqatte? Maaliif nu faana baqatte rakkoo? Maaliif nu faana baqatte gadadoon? Maaliif? Ay yaa Rabbi. Ay yaa Rabbi mee ga'ee nuun jedhi. Wallaahi gubannee jirra. Wallaahi gubannee jirra corqaarraan nu laaxame. Yaa Oromoo. Yaa Oromoo gaafa bineessa isiinuu dubartii taatee bofa hin ajjeeftin jedhu ani hin ajjeeftin jedhu. Bofa ofiin du'e hin ajjeeste naan jedhanii jette. Bofa du'e arganii hin ajjeeste naan jedhanii jette. Dhugama Rabbii dubartiin tun nama onnee qabu bofa mana keessa guddate ajjeestu. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Astaghfirullah. Wallahi akkaan nama cabsaa. Akkaan nama cabsaa. Hedduu nama dhukkubsaa. Wallahi hedduu nama dhukkubsaa. Nama gaddisiisa. Yaa Oromoo hin callisinaa. Yaa Oromoo waan kana hin callisinaa. Isiin deemtee jirti. Ufiif sodaadhe akka tiyya jiraattu sodaadhe kan jiruuf hin boo'aa jira. Isiin darbitee jirti. Mootummaan kun yoo gadi bahee miilana rakkoo kana yoo dhugama seera kabachisiisaan sun dhugaa taate yoo dhugama aanatu itti gaafatamummaa fudhadha jedhee akka ijoollee daa'imman biyyaa yaasu sun dhugaa taate. Gadi bahee gumaa lammii kiyyaa haa jedhu. Gumaa haa gaafatu. Jinaas isii haa qorachiisu. Isaan ufii uf ajjeefteedhaa jiran, ufii uf rarraafteedhaa jiran garuu mucayyoon guyyaa kamisaan ajjeesaa jiran jettee dubbattee jirti. Sababni bofatu du'e argame bofa ajjeefteedhanii ajjeesaa jiran jettee dubbattee jirti. Garuu isaan ammoo shintibeetii keessa rarraasanii shintibeetii keessa rarraasanii na ajjeesaa jiranii. Hammana tuffatamne Oromoo. Hammana diqqaanne Oromoo. Hammana kabajaa dhabne Oromoo. Osoo dudduuba kenna waan beekanii eenyu dubbata maal nu godhanii maaltu dhufaa osoo waa sodaa nurraa qabaatanii kana nun godhan ture. Wallahi osoo sodaa waa nurraa qabaatan tan likkii imbaasii teennaas waan hin beekaniif yeroo kun miidiyaarra ol ba'e kun ijoo taatee malee meeqa akkana dhabne maa kumaatamaa bara kan qalanii zubaala guuranii darban kumaatamaa. Waan carraa miidiyaarra as ba'uu argatteefi waan osoo jirtu sagaleen dubbatteefi siif hin galee malee meeqa kam kutanii gatan yaadatan Beeruut keessatti. Yaadatta yoo ta'e Beeruut keessatti maal godhan Beeruut keessatti kukkutanii hoggaa ga'ee natti fakkaate wanti suni kukkutanii inkit godhanii kukkutanii shaanxa guuranii iddoo qoshaashaatti darban jechuudha hojjettu. Gaafa namni argee iyyanii itti waama poolisa itti waamanii fuudhanii gaafan qoratanii akka ijoollee afashaa taate kan adda baafatan jechuudha qorannaa irratti. Kanaadha. Waan nuti taane moo bineensi bosonaan ta'e laata? Bineensi bosonaan taane. Yaa Rabbii gubannee gahe nuun jedhi. Wallaahi yaa lammii koo gubannee. Wallaahi yaa qomoo koo gubannee.
maal yoo taane nuuf fayya, maaltu nuuf furmaata, wallahi maaltu nuuf furmaata yaa lammii Oromoo. Obboleewwan kiyya hin cadhisinaa. Eenyuun na dhagaa jettee hin cadhisin. Eenyuun na dhagaa jettee hin cadhisin please. Gadi bahii gadi bahii gadi bahii lallabi. Gadi bahii sagalee ta'i. Bortii yaafteetu tana ta'a. Bortii yaafteetu tana ta'a gabbayii. Bortii yaaftee illee tanuma. Waan biraa eegin. Wallahi waan biraa eegin. Har'a isii rarraasanii bor ammoo anaaf si barmeeli guuranii zayitii daffisanii nu affeeluuf ta'an. Affeelanii bineensa mana keessatti soorasanii nu laatuuf ta'an kukkutanii. Yoo wanti tun seerarra oolle, yoo wanti tun gadi bahee mootummaan gumaa intala tanaa baasee uummata hojii kana karaa seeraatiin qorachiisee gumaa kana hin baasisiisin arguu teettan. Yoo mootummaan dubbatee gumaa kana hin baasisiisin arguuf teettan. Maal jette naan jedha. Ganaa barmeelii tokkotti gadi nu guuranii zayita daffaadhaan nu affeeluuf ta'an. Barmeelii takka keessatti zayita daffaadhaan nu affeeluuf ta'an. Yoo Rabbi umrii nu kaa'ee arguuf teenna. Garuu yaa Rabbi keenya agarsiisi asan. Yaa Rabbi na agarsiisi. Wallahi ani cukarraan na laaxamee jira. Astaghfirullah. Obboleewwan keenya. Obboleettii teenna. Rabbiin nama jeennataa isii haa taasisu. Ahlaa ahlii isiitiif sabra jajjabina haa kennu. Haadha san sabbata imaanaatii isiif haa hidhu. Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoollee lama walirra ijoollee lama awwaalatte, sadaffaa tana awwaalatte. Ta'u bira awwaalatte suni humaatti fakkaattu. Wallahi maatii isaanii sa'aatii kana haadha isii mukaan qixxeessanii mukaan wal hidhanii taa'anii jiran. Haadha mucayyoo tanaa jechuudha. Ijoollee lama awwaalattee gadda san irraan gaddi kun itti deebi'e. Gaddi kun hunda lamaan bira awwaalatte san dachaatti deebi'a jechuudha. Yaa obboleewwan kiyya baay'ee nama gaddisiisa. Wallahi baay'ee nama dhukkubsa. Wallahi baay'ee nama rifachiisa. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Yaa Rabbi gahee nuun jedhi. Yaa Rabbi gahee nuun jedhi. Yaa Rabbi gahee nuun jedhi. Jaalanneetii miti filanneetii miti rakkinnaaf hin baqanne. Yaa Rabbi gahee nuun jedhi. Jechaa jiraachuu maaliif carraa keenya ta'ee lammii? Jechaa jiraachuu maaliif garuu? Obboleewwan kiyya Suudi Arabiyaa keessa viidiyoo isin hojjedhee jira dheengadda. Ijoollee firaashii birayyarraa dhufte arabdoonni wajjin arabdichi fuudhee qamarraa darasiisee fi akka haadha manaati wajjin jiraatee uffa ji'a 3 wajjin baasee darbe. Laaltanii jirtan warroonni viidiyoo sanii arganii jala gadseenaa laalaa chaanaala kiyya kana. Suudi Arabiyaa keessatti kaleessa viidiyoo san kakka isinii lakkise immoo kaleessaami moo dheengadda galgala. Viidiyoo san nama 4,000 oltu laale. Dhaqaa namni ilaalle jala gadseenaa laalaa irratti hojjedhe. Arabdichi biyyarraa fireeshii kana fidee akka niitiitti wajji jiraate. Ergasii ulfooftee baasee osoo mindaa sumuunii isii waa isiin dalagatte bira dalagatte isa hin kenniniif baasee raasan darbe jechuudha. Baasee raasan darbe. Baasee raasan darbe. Ergasii booda mucayyoo hin gaggabdee kufte. Arabdoonni fuutee mana ofiitti namni fuudhanii arabdoonni fuudhanii mana ofiitti galanii
kararraa jechuudha iddoo gaggabde sanii ijoollee takka wayii ijoollee abar bira jira isiisu akira deemtee nama beektutti bilbiltee ijoollee biratti deebisan duutee jiraattee wanni irraa beeknu jiru viidiyoo san jala gasseenaa laala mucayyoon gaggabdee laxxi jettee ciifti waa takka shokositu as harkisan achi harkisan waa takka nabsee keessa jirtu beeku ulfa ji'a 3 wajjiin jechuudha. Hidhee miidhee gaggabduu qabdii dhiggi dhukkubooyii qabdii wanni irraa beeknu jiru fuudhanii darban jechuudha akkasitti. Sankaleessa akkasii san dheengadda akkasitti darban tanallee dheengadduma ajjeesan rarraas shinti beetii keessa rarraasan jechuudha. Sun maalirra oolte irraa wanti beeknu jiru hagammaatitti hinduute moo jirti wanni irraa beeknu jiru. Osoo ta'een gaddaa akkas godhamte sun seera dhiyaattee karaa imbaasiitii seerri sakatta'ee rakkoosa fure har'atu irraan hin deebitu. Borullee tabiraa erginne iftaanillee tabiraa dhageenye yaa rabbii kiyya nan dhageessisi yaa rabbii kiyya nan agarsiisi. Wallaahi baay'ee nama dhukkuba. Kanaaf hundumaafuu waan rabbi fide ni jaalanna ni fudhanna. Garuu please hayyuu lafa bule hayyuu seenaa beeku yoo beektani itti dhiyaadha akka sababa kanaatitti. Dilii asii achi darbe wayiitu jira kan sanii rabbiin nurraa kaffalaa jira kan jedhu mee nuuf gaafadha. Ani akka nama tokkooti yeroo baay'ee gaafii natti ta'a haalli keenya kun jechuudha. Yaa rabbi nuuf jijjiiradhu. Yaa rabbi nuuf jijjiiradhu gahee nuun jedhu gubanne dadhabnee jirra ba'aa. Yaa rabbi gahee nuun jedhu. Wallaahi ani hedduu takkan dadhabeen jira. Kanaaf obboleewwan kiyya haadha sanii bilis akka amantaa keessaniitiif du'aa godhaafi bira dhaabbadha. Kanaaf uummata kiyyaa akkuma amantaa keessaniitiif hundumti keessaniiyyuu bilis du'aa godhaafi harmee teennatan akka rabbiin jajjabinnaa isiif laatu rabbiin sabbata imaanaatiin garaa isii haa hidhu harmee teenna. Wallaahi hedduu nama dhukkubaa ijoollee lama awwaalattee lamaan ubbir isii biratti duutee awwaalatte san caalaatuun dachaa sanii madeessiti. Wallaahi maatiin amma obboleetti isii jechuudha dubbisnee mukaa wali hidhanii taa'anii naan jette. Wallaahi harmee mukaa wali hidhanii hin boo'anii wallaahi nama gaddisiisa jechuudha. Akkuma miidiyaa irratti illee boo'aa jirassanitti jechuudha. Nama gaddisiisa. Isaan maatii mitiin uyyuu hammam akka garaan nu bulluqe hammam akka garaan nu gubate of argaa jirra jechuudha. Baay'ee nama dhiba baay'ee nama guba hundumaafuuyyuu waan rabbi fide hundaayyuu shakkaruudha. Rabbi oolcha osoo fedhe tarii oolchuu danda'a. Hundumaafuu rabbi jedhaa qararran taa'anii sababallee of harkaa dhabdee iyyattee hundumaafuu rabbiin nama jeennataa isii haa taasisu. Ahla ahli siitiif sabrii haa kennu jechuun du'aayii godhaaf isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyyaa. Inshaallah amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoo kana yeroo daawwattan bilis gatiitti kaffaltanii laayikii godhaadha. Laayikii godhaa sheerii godhaadha. Bilis miidiyaa qabdanillee irra hojjedhaa isiniin jechuun jaaladha isin kabajaa. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.